jirra jirtu Oromo arkafune walid deebine jirra arra nagayni ko nagayani sinfuda nagaya bu abahi behe laggen qaxamure qilleensa yaabbatee ka ulfinaan dabalame dhala Oromoti fi firootan Oromo hunda bakka jirtanitti isin dhaqqabu ka isinii guyyaa barii nagaya ka isinii dhiyaa nagaa isinii haa ta'u arkafune wanni narra qabadde dhiyaadhe waa'ee komiidhaati garuu warri peejii namni hedduun jala jiru sheer naa godhaa ummata Oromoo biraa naanaa ga'u yoo dhaamsi kiyya ka isinii bu'aa qaba jettaniitti amantan taate mee dhaga'ama yaayyeeni dhaga'ama eegan nagaya isin gaafadhe nagayaa fi ulfinni kakabajaa jaalala nagayni ni narraan isin fuudhu ka jaalalti jibbansi boodan jirre isiniif ta'u haquufa deeyni boodan jirre rabbi isinii godhu ka jaarmaya diigamni boodan jirre rabbi isinii godhu kanaan rabbi irraa isiniif hawwa rabbis jabaa isinii haajuu aamin jaa leel jaa jenne jaa sadeenuu aamin jechuudha komintiyya ifiin komadha if malee waan hin qabneefin if komadha itti aanee saba kiyya Oromoodhaan komadha isaan irraa hin dhaladhe isaan maleen qabu tanaafin isaan komadha kominiin if komadhu tanin saba koo komadhu tadabaa odoon ta'in ta qajeelloodha ta guca walii qabsiisu ta wal barsiisu ta karaa wal garsiisuuti isin malee waan hin qabneefin isin komadha waa hundaa'u waa waliin qabnuuf Oromummaa waliin qabna Oromiyaa wajji qabna heeraaf seera tokko wajjiin qabna hoodaaf laguu safuu tokko wajji qabna qabsoo bilisummaadhaa godhamtu waliin qabna qabsoo karaa nagayaatiin godhamtus waliin qabna tanaafin isin komadha tanaafin ifis komadha hogguu quba tokko akkatti namatti laatan sadiimmoo nama deebi'ee ati maal godhu jirtaa jee si gaafata harkuma kee kanarraa ani hogguun isin komadhummoo sadiinatti garagalee ati maal gootee Oromoof maal dalaydee jeeti qumnummaan kiyya sadiina gaafata natti as garagalee ana kanatti jeetin saba koo komad sadiimmoo natti as deebi'eeti ati hooyii jee nagaafi jira kanaaf komentiyya tan guddinatti karaa gaarii irratti marii irratti akkam taanaa irratti namni akkam taana jee akka ta'uun dhabu saniif sanirratti hundooyti ifirraa hin eegala ani sabni kiyya Oromoon callaan hayyuu keenya abbaa gadaa keenyaati qabsaawaadha naan jaan arrubuun dalayne Oromoodhaaf maaltu kana na jechisiise qabsoo dhiyeenya kana eegalamte keessatti naannoo Tigraayitti bildiingummaan irra jiru kana keessatti intalti takka dhala Tigreedha siree irra ciiftu tan doolaara 4,000 bitamte firaasha irraa buuftee afattee seel gubbaa keessa gurgurtee jechuun doolaara 2,000 ollaa dhagaa yaa'ii wali goonaaniin hayni ollaadhaan jira itti dhaqee la Tigraay haffaashis bijetteen jaarsaan ummata Tigraay bal'aadhaaf jetteen
gudeedamaa jiranii ajjeefamaa jiranii isaanii fi jetteen boqonnaan dhabe sammuu tiyyaatu boqonnaa dhabe ani edaa saba kiyyaafumaan dalaynee takkaadha waan juufiin if koban gahaadhaa miti wanniin an dalage saba koo Oromoo wanniin an dalage gahaadhaa miti kanaafin if komadhe maaliin godhaa jira duuba tanaafin if komadhe saba koo Oromootti hogguun isinitti ichi deebu hahokkoo foonii godhatanii cilfaa godhanii fal'aana godhanii oowwo hundaaf itti faayida wannu ta'e biyyuma teenya irratti qe'ee namaan dhayi naman geeny naman tuy biyya namaa dhayinee dubartii namaa hin gudeen qabeenya namaan saame naman ajjeef addunyaanis nuu ragaadha kan kanaaf if komadhe saba koo hogguun isin komadhu wanni nuti qabsoo bilisummaa Oromootiif goone gayaadhaa miti akkam taanaa haa mari'annu maaltu nurraa eegamaa beekaa fi wallaalaa dheeraa gabaabaan dhiiraa dubartiin qeeyroof qarreen haa mari'annu warri biyya Oromaa jiru arra rabbiif galanne haa ga'u Oromoo bakka durii isin jirtan akka durii isin jirtan kominti ya gahaadhaa miti wanni goone gahaa mi jee if komadhee isinis komadhu gahaa mi jechuu kiyyaafi malee arra akka duriin jirtan rabbiif galanne haa ga'u waraanni bilisummaa Oromoodha xiqqaattuu guddattuu ka isin tajaajiltan waraana biraatiin waliin fakkaatu arraan tana dhadhaarraa ni dibatan fuula isaanii firiidama qaban hundinuu mobaayila harkaa qabaa jechuudha addunyaa wajjin deemaa jira ijoollee barattee qabsoo harkaa qaba kanaaf wanni isiniin jechuu barbaadu wanni godhaa jirru gahaadhaa miti daran dachaa lamaa sadii afur waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbannuun dhalootummaan Oromummaan Oromiyaadhaaf isin kadhadha addunyaarra ka jiranii fi kan biyya keessa jirtanillee keessattuu warreen biyya Oromaa jiru ka jiruu baqaa keessa jirulleen hancuftii da'a galaanaati yeroon arraa yeroo murteessituudha Oromoodhaaf yeroo murteessituu Oromoon maal taana jettee dhiiraa dhalaadhaan wal gaafannu gubbaa jirraa jechuudha arraas maal jaan dabballoonni gartee bilisiginnaadhaa kan biyya Oromaa jiran aboon urraadii isaa Tigraay duraanuu dhaqaa malee maal qabdiimi baajjatuma isii baafnuun nurraa hafee jan kalee dhukkeessinee dhabamsiifneeti bubbee deebifnee jan hin qaanya'u jarrisan sooreysi isaanii waan qabutti dhadhawatee jechuu dubartoonni isaanii siree irra ciisan irraa bu'anii gurguranii gargaarsa isaanii achitti erganii jechuudha nuti rabbiin akka cirracha baaritti akka cirracha mogoritti nu heddommeessee jira bilisummaan teenya guyyaa tokko yoo nuti hoggu takka ol kaanee waan qabnuun qabsoo tana bira dhaabban takka sa'a takka guyyaa tokko yoonif madfii fi madaafaa fi wahuma fedhaniin illee nuun lolan yoo jabaatte bara tokko nurraa fudhatte akkasitti haa gabaabsinu kominti jakaraasan deemtii jechuudha kana keessa odoon baane wanni narra dhufee waan ajaa'ibaatiin harkaa qaba
waraanni Tigraay namarraa wayii baraniif ilmi namaa kun walumarraa waa bara. Waraanni Tigraay jininaaroonni isaanii gaafa haalli jijjiiramu firri gara firaa jennaan kalloon gamaloonii jettee miree Oromoon maal godhan ka'aniiti gara fira isaanii kutan waraanni isaaniitis ilmi Tigraay tokko biltsiginnaadhaa wajjiin tokko ka isaan waraaneen jiru OPDO'n isaanii tarraan tana gartee Tigraay irraa baqattee dhuftelleen dalagaadha qabdi. Dhugaa isinitti fakkaatin dalagaadha qabdi. Dhakaa tokkoon shimbirroo lama ajjeesan. Hoogganoonni isaanii kabare 27 qabeenya gahaa qabu ka ilmaan isaanii akkuma fedhanitti jiraachifachuu danda'u. Gammoojjii san keessa dhaqanii dhuman achitti. Gaazixeessonni isaanii ka dalagaa deeme qawwee garsiise mootummaa ol qabee walliftoonni isaanii kan biyya ormaa jiran achi dhaqanii qawwee lafaa fuudhanii garsiisan wanneen if komadheef anis nama saba Oromoo irraa hin dhaladhe maaltu akkas ta'uu na kutee kan jiru saniif nu fuuldura wahiitu jira itti dhufna san guyyaa fi qaraan ittiin nu dhufu yoo ifi wal dhabanillee gaafa rakkoon gartee isaanirra dhufte tokko ta'anii deeman nuti yoo keenya akkam jira kakalee qabsoo tana karaa nu garsiisee guca nu qabsiisee ilmaan Oromoodhaa qabsotti hiriirse arra akkam jira arra gaaquba walin laanna waan tokkoon isinii ma wayii jaatan yeroo dirree qabsoo jirru hoogganoota keenya keessaa hoogganoonni kun akkatti ilaallu qabnaa jechuu guyyaa Leencoo Lataadhaa intervii Jarmanii BOA wajjiis haa ta'u bakka fedhetti qabu if dura abbaa saayilii keenyaatti gabaafanna dhakaa baatiriidha gaafa Dr. Bayaana Soobaadhaa godhu akkasi gabaafan gaafa Leencoo baatiidhaa godhu akkasi gabaafanna turre arrammoo Dr. Bayaan qofaatu mooraa sabaa keessa jira jechuudha Leencoo Lataa yoo dandeeytiidha nama Afrikaa bulchuu danda'u barnoota wacaqe wallaalli caraqee jette Oromoon quba walin laan rakkoon qabsoo Oromoo sakaalte arra wayyooyti boru wayyooyti odo jennuuti muuxannoo bu'aa bahii bara dheeraadhaatis qabna tanaafin dubbadhaarra nama hedduu akkaan dhabuun hin beeku nama na jaalatu hedduu akkaan dhabuus hin beeku arraan tana ajandaan qabadhee dhufe kanaan Galaasaa Dilboodhaa Maandeellaan Oromoodhaa arra isaa fi Leencoodhaa fi Diimaa Nagoodhaa daggala seenanii loluu maaltu isaan kute warra dargaggeeyyii isaan warra isaan hin geenye dhume dhakaa Tigraay keessa dhaqee imbaasii faa warra imbaasii ture madira koo kana kaleessa Oromoon waan jettu gudubbee haasoytu tiruun bulteni lafooyitii jetti akkan lafooyineefin dhufe lammiiti janaa quba qabaadha rakkoo Leencoo Lataatii fi Galaasaa Dilbootii fi Abiyyuu Galataa uumaniitu qabsoo Oromoo sakaalee asiin nu eege mee afaa arrarra boruu wayyooyti odoo jennu dhiibaadha as geenye isaan boodaan dhufanii jechuudha Diimaa Nagayoofaan eegaan kana jee kora sabaa kaatattamaa irratti waan hin juun qaba arraan tan hoo laalame itti dabalame jijji qacaa jeeti dhaaba kanarraa fottoke maqaa arra diinni shaneedha jee bordoo godhatee ummata Oromootiin tumu seenaadhaa isaantu shaneedha jee dhaabni shanee jedhan hin jiru
shaneen gumii adda bilisummaa Oromoodhaa sentiraal komiteen warri hojii geggeessituun ni jirti. Shaneen gumii gadaa Oromoodhaa ni jirti. Shaneen gumii gosaa ni jirti. Kan afraffaadhaa yaada shanee qabajanii kaarraan tan ilmaan Oromoo bakka iyyutti hidhanii gidirfamaa jiran ajjeefamaa jiran warra qacaadhaa hagaafas dhaaba kanarraa fottoqeetu maqaa kana lafa kaa'ee diinni nuun kennine Oromoon beekuu qabdanii qabadha. Dhaabni shaneedha jedhan hin jiru. Wallisaan tokko faan itti wallisa. Piliis dhiisaa dhaabni shanee jedhan hin jiru. Ifaa ibsu yoo jiraate. Ulee Oromoon tumani. Juntaa dhageessanii ulee ummata Tigraayin tumuudhaaf qopheeffatanii. Kanaaf achirraa ka'aniiti dhufanii jechuu Kamaal Galchuutii fi Haayiluu Gonfaa faan kadheen gadda Kurneel Abbabaa Garasuufaan qabsoo dabalamanii hamilee ummata Oromoo samii dhakkaasan. Sunni jirti isaaniif mijuudha. Arrammoo deebi'anii Abdii Raggaasaadhaa akka gadi fageenyaan hidhamu warri irra dalagee isaan. Mikaa'il Booranii fi Kurneel Ayyaanaa fa'a. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoodhaa hunda ka'idhaa jiru. Gadi fageenyaan warri irra dalage isaan ta'uu uummanni Oromoodhaa hubadhaa. Isaanis yoo as deebi'an Oromummaa nuti hin kenninuufi ammas duyda bal'aa fi garaa bal'aa qabnaaf. Abaa'oo tokkoome jedhanii dhufan abbaan nagayaa afaan hooggana kiyya ture kalee quba waliin laanna jenne gaarra quba waliin laachuuf yaana. Dhiira loltullee kalolchiisullee dhugaa namaan dhoysin jaaheerri gadaadhaa dhugaateetiin dhokataa abbu torbatti shanyiin si baddi. Lola beeltoo guyyaa tokko wajji seeneetiin jiraanilleen ani gaa maayikiiniin lolaani beeytanii miti. Ani bar waraanaa mijiin fuudha. Itti dabalamanii dhufan ODF abaa qaama ce'umsaati jijjiirama abaa'oo tokkoomi quxisuun goobanaadhaa karraamaayyiidhaa araarsoo fi atoomsaa fi toleeraa adabaatii fi gurbaa mataa goofaree san malee shayxaanni ilmaan sadii dhalee jan dhalaa lamaa fi dhalche jan dhalaa lamaa fi dhiira tokko boodatan addanaa baate mucaan san eenyu ammaaf jala na harriiqadhaatumatti dhiisa arra karraamaayyii isaani kanagaa eegaan bakka tana gahee waa jechuu barbaada amma min poointiin dubbiiti yaa aasigaa arra nuti lama taanu malee faallaa taanu malee qabsoo tana geggeessuun hin danda'amu. Oromoo naa qalbifadhaa karaa dhihaatiin wallaggaan nama gurbuma waraana bilisummaa Oromoodhaa warra galee karaa nagayaatiin gaafa gallu gale deebi marroo faarratti jaaran faqqadaa nama jaamuun qalbifadhaa dubbiin bakka tana jirti dubbiin jabduun bakka tana jirti faqqadaadha irra jaaran maaliif jaarame mucaan ajaja hoogganootaa fudhatuu didee gollichi deengee hooggana ajajaa fudhachuu didee gammachuu abbooyyee didee sanyiin fudhachuu didee marroon fudhachuu didee goota bobbaas fudhachuu didee odaan fudhachuu didee hooggana dhaabaa fudhatuu didanii qaceelfama dhaabaa. Hoogganni keenya nuti hidhaa jira. Abdii Raggaasaati hoogganni keenya. Hoogganni ABO'dhaa hundi hidhaa jira. Hoogganni gartee KFO'dhaa hidhaa jira. Hoogganni keenya isaan ABO'ti KFO san. Hooggana mana hidhaa jirurraahi qaceelfama fudhatuu didee laata marroon.
ammas maaltu walitti hidhe maaliif waliin barbaadan jara kana ficcisiisuu barbaadan moo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ajjeesisuu barbaade warri waan kana godhu hin dandeeysan isin dhiisii warri biltsiginnaadha juusun kotteen irraa haa cabtu mee warra hidhaa jiru san kotteen takka irraa haa cabtu bakka dur hin jirtan Oromoo jabaadha horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu kaboruu bilisoomnu asrii arraa gantuun hin dhabamtu keessattuu Oromoo keessatti ni waddoommaatti faqqadaadha waraana bilisummaa Oromoo irratti baajata baasanii hoogganoonni gadaa kaleessa hoogganoonni gadaa arraa ka jiru biyya keessaa fi biyya alaa keessaa irra jaaran kan lammadaa hundarraa fuudhaniiti odaa irratti jaaran harargee ba'aa fi dhiha baalee diidiyaa irratti ummanni Oromoo quba qabaadhaa qabsoon teessanii wanni waan kana jeef kaleessa hogguu rakkooleen qabs rakkoon ta diinaa qofaami ummanni Oromoo wanni beekuu qabu diina kaayoo qofaami te kalolluun keessaas ni jirti qabsuma keessaa ni jirti ta qabsoon firraa tufaadhaa deemtu arrarra boruu wayyooti boruu iftaa wayyooti odoo jennuuti bara dheeraadhaaf qabsoo sakaaltee tiruun lafee nuttaati amman jiru sun amman jiru quba walillaannaa leechalloodha walirraa qabna na caqasaa sabni Oromoodha qabsoon teessanii Oromoo na dhagaya hoogganni dalagaa tana dalaydan kagadaa dabreetii fi kagadaa arraalleen kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan leechalloo walirraa qabna karee saba kanaa jecha gudeeda keessan irraa illee agabdan lafee jaallanii irbuu torba olii irbuu torba gadiitiin isin kad dhiisa yoo wanni kun amma sa'aan arraan dhaamsa ummata Oromootii dabarse kana booda wanni san xiqqisho kana sossootu taate harkaa hin qabaa jechuudha ragaa keessan harkaa hin qaba waraabbiidhaan alarraa eenyu akka ta'e hooggana gadaa dabreerraa eenyu akka ta'e hooggana gadaa arraa keessa ka jiru eenyu akka ta'e warra shirgigaatee biltsiginnaa keessa jiru eenyu akka ta'e hunda harkaa qabnaa jechuudha bagaa baawoo keessa guddenne digalee gabbaaseetiin waan isin haasooytanii fi waan isin barreessitanii wajjin ummata Oromootiif saaxila ummata kiyya ummata Oromoodhaa gaggaarii qaqqaali waa sadiin irra deebi'ee isin hima maallaqa keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa waraanni bilisummaa Oromoo hooggana isa hoogganu qaba hooggana goblaa hidhannoodha hoogganni keenya karaa nagayaatiin qabsaawaa jiraa jechuudha hayyu duree dabalatee diinagdeen teessan lakkooysa tokkoffaa irratti waraana bilisummaa Oromootii wajjinaa jiraattu lama mootummaa ce'umsa Oromiyaadhaa kan hayyu dureen adda bilisummaa Oromootii fi hayyu dureen kaafaa oodhaa maraaraa guddinaa godhan isaan hooggana keenyaa qeeballee diinagdeenis wareega lubbuutiinis bira dhaabbadhaa waamicha Oromummaati sadaffa miidiyaa Oromoodhaa ka jiru gaafa gargaarsa isin gaafatan kennaaf kanaa ala maallaqa keessan hin baasina nama rakkate yoo ta'e waan hin ta'in waan qabsoo laalchisuuf bakka sadeen tanaa ala maallaqa keessan hin baasina waraana bilisummaa Oromoo karaan itti gargaartan karaa taaksii foorsii qofa namni kanaan mormii qabu ani kanaadaan jiraana dubbisa ummata Oromoon baanuu beeke faallaadhaan baana warra faallaa deemuu jira fayyaaleeyyii ka hoogganni ijoolleen ajaja waraana hooggana irraa fudhachuu diddee gantuudha marroonus gantuudha goollichi gantuudha gammachuu abbooyyee gantuudha gantuun isini warra akkas juusan dikoraantaa isini dikoraantaa gantuun isini
Gantun sabaa safuudha warra ijoollee tanaan akkana jiru. Warra sanyiin gantuudha juusan isintu gantu. Dirreenis tana fardinis kana. Ummanni Oromooti qabsoon ta ummata Oromooti. Abbaan qabsaa'ee kabajaan horadha jee. Karaan sii banaa. Hoogganoota keenya keeyidhaa jiru tuttuquun isinii miti kun diina. Isin ammoo waraana bilisummaa Oromoo hooggana goblaa hidhannoodhaa tuttuquun ija Oromoo tanaan taphatuudhaa jechuu ijaan taphni jiru. Hooggana keenyaaf nuti sadarkaa olitti kabajaa qabaaf ummanni Oromoodha. Miseensi adda bilisummaa Oromoodhaa miseensa gameeyyii miseensi buuleeysaa fi mararfataanis kabajaa gararraa jirtu qabaaf. Hogguu abbaan gadiif buuse wanni godhan hin jirtu. Keenya gaafa qadaadhaa fi hundarraadha waraana bilisummaa Oromoo irra jaaraa jira Oromoo qalbifadhaa. Kaan immoo kanamaa ollaa keenya gaatanaaf dubbadde yaa jara keenya narra laalinaadha. Keenya achi dhaqee dhumee ummata Oromoo hiriirsee achi dhumuun hoogganoonni warra Tigraay TPLF dhaqanii achi dhumuun miseejiidha. Tanaaf torbaan hanga kanatti as deebi'anii biyya isaanii qabatan tolaawwanni gadhiisan hin jirtu. Dhuufuu farda gulufuu godhanii lolanii firraa baasan. Sitti gaba. Amma magaaluma tana keessaa juntaa jechuun akkana qabbanaawaa deemaa jirti. Juntaa si gibgib maarree gumrugum maarree digimgim hin jirtu mandana. Hin jirtu. Agatti goomtu gaalli kukkurfaa udaanaa jette Oromoon yoo handoodee nyaatanii ala bahaa. Eegaan kana jee waa isin yaadachiisa. Gaafa kora sabaa hatattamaa qabsoon teenya akkam taati gaafa jedhe dhabamne qabeenyaan hangi tokko waraanni walitti hafee hoogganaa wajjin gaafa biyya ollaatti baqannee biyya ollaa seennu Soomaaliyaa achitti boo dhiirti nu dhufte gaa karraan tana gaa dhiirkolee jenneen gaafas beeytaa derjeranii faarsuunis jajjabduudha arrabsuunis nama dhibdii nama jiru kana amma kora sabaa hatattamaa irratti galaasaa dilboodhaa dirqama isaa raawwatee biyya alaatii nu dhufe huma takkaan nutti hin dhufne maal nuu fiddee dhumte dhumne jenneen ifumaan isinii fidee dhufee nuun je akkasii duuba kam taana waliin fala barbaannaa je korri sabaa hatattamaa godhamuuf hogguu ka'u nama tokko seenaadhaa ummanni Oromoo qabadha Abdullaa Qooccee nama janin irraa doolaara 1,000 liqeeffannee kora sabaa eegalle. Oduma kora sabaa kanarra jirru inuma ammas cittoorra dhullaan nuu dabalame. Shufeerri makiinaa warri Somaalee nuu kennee Oromoo tajaajilu nama dhayyaa ajjeese. Seenaan haa yaadattu. Mul'is gadaadhaa akkam taanaa jeen galaasaan. Kora sabaa ofii jeen tundalagaateetii miti. Asiyaameeti nin galateeffadha ilmaan Oromoodhaa ka shanan bareentumaa keessaa ilmaan sadeen dagaa keessaa ka jaarsoodhaa gurbaan nama jeese isaanirraa waan ta'eef gumaa san torbaan tokko keessa nurraa kafalanii biyya san keessa gatteenya galata qaban jechuuf hijaan gufuu galanni siree tanaaf hin dubbadhe gaafa kana namni nu dhaqqabe wayifin jegaa warri kaan Tigraay dhaqanii dhumanii miree manguddoon qabeenya ilaa asii qabdu. Leencoo lataati fi diimaa nagayoodhaa Keeniyaa dhufanii xalayaa nu barreessan. Korri kun kora milkii akka ta'u isinii hawwinaa looniitti dhufnu dhabnee jan. Loonii Keeniyaatti dhufan nan gaafatina. Yeroo tana warri nu dhaqqabee Awustiraaliyaa irraa Abdallaa Mahammad
Kanaadaa irraa Jaddii Damshoo, Ameerikaa irraa Mahammad Adam, Jamal Hussein, Haacaaluu, Odaa Tasee, egaan Odaa Tasee kaasee jaartiin isaatti bilbiltee jaartii isaatis asumaaniin galateeffachuu barbaade. Baandii Haawa Boodhaaf kaameeraa jaartii isaa fudhatee dhufee kenniif jettee nuu kennitee nu jaarti. Isa qofaa mi'a ammaas baandii eenyummaadhaa obboleettiin jaartii Odaa Taseedhaa Keeniyatti nu jaarti. Isin sadeenuu galatooma. Itti aansee akka gaaritti kan ugadhaabe Dr. Rundaasaa in agarre ijaan hangaarraa obboleessa kiyyaa galatoomi ijaan gufuu galanni siree meeshaa baandii guutuudhaa doolaara guddaa kumaan lakkaa'amu nuu ergitee nuu goote galatoomi keessa dhufte gaawaan hin godhun qabu Oromoo narra laalidha harree qoraaniitii fi komiidhaan dhufte galanni ati fiddee maali naan hin jira ifis eeggataatiin dubbadhaa beeytaa milli allayyaa deqeni deebi afaan allayyaa deqen deebu tole kana keessatti warri kun achitti nutti dhufan leencoo baatii faan leencoo baatii gaafa warri achi dhufe sanii fi hoogganni hafee fi miseensi kun akka qaalluu gadaatti nama galmatti jaaranii jedhanii ka seenaadhaaf qabame arra keessaa luqqa'ee kutegaa leencoo baatiidhaatis Tamaam Yuusuffaadha. Tamaam Yusuf naannoo baay'ee dhabootti illee lolli waliin nurratti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo lubbuun irra jirtu boru hin jiraattu katabaadha. Duuba keenya gaafa kana warri deebi'ee buursee qabsoo arra jiraatte tana jiraachise warra kana. Arra leencoo baatiidhaa Oromoodhaaf dalagaan jiru jechuudha. Diina waaroo takkaa'uu diina rarootii fi lameen diina dasaatiif dalagaa jira. Guyyaa isaan godhe isa godhe gaa carraasaatii wanni goonu hin jiru. Yoo milkaa'uu barbaadde Oromumaa hojjedhu. Dhagayamuu yoo barbaadde Oromoo hojjennaanuma. Namni Oromoo basaasu. Namni Oromoo miidhu hin milkaa'u abadan hin milkaa'u hin milkaa'u sigalee gaafa Magdishoo keessatti teessoo Hayyu Dureen adda bilisummaa Oromoo Galaasaan hin beeyne godhamaa jirtu qabneef finnaa tarkaanfii fudhu jenneen jaal Galaasaadhaan nama mararaa beeytaa jaarsi kun tanaafin jaal Galaasaa jee Kaanin inju warra kaanin inju warra kaanin inju inju igale ammoo lubbuun gartee abbaa Tsahaayee tiifi tataasis tokkuma beek igale Galaasaa Dilboodhaa nama ganda kiyyetti dhawame daaroo labuutti mudhii darasaatti guyyaa juukii bareen tokkofte nama qabsoo tanarra mataa'e sun siimi juudhagaa jaal Galaasa amma immoo harreen teenyaa'u sarduu wajjin hin dheedduu nagaatti yoo deebitan isinii banaadha anillee manguddummaa isiniif hin dhaabbadha ummata Oromoo isiniif hin kadhadha kadiifama gaafatan ummata Oromoo waan ta'eef qabsoon ta'u ummata Oromootiif kalees qabsooytanii ati maal taateeti manguddummaa namaa dhaabbatta warri juus hin dhabamu akkuma fedha yaajuu hafedhe kun kana kajaraa achi dhuma keenya faqqadaa fi